Hey guys, welcome back. Today I'm going to show you how to use free internet everywhere. So can have jil qabarat akkuma argaa jirtan Play Store qabachuu qabdu. You can any other webs that can give you access to download app. So Vidme ta'uu danda'a, Google Chrome ta'uu danda'a. Website barbaadan yoo seentanii website application isin buusuu danda'u. Sana booda akkuma argaa jirtan Play Store gabantan booda mallattoon search jallaraan jira. Search kan jedhu gubbaarratti isiniif dhufa ergatuttan booda. Sana booda search irratti BDNet VPN jechuun search ni gootu akkuma argaa jirtan. Sana booda isiniif dhufa BDNet VPN jedhee jalqabaarratti kan jallaraan dhufee jirudha jechuudha. Isa ergatuttan booda an already install waan gooleef just open kan jedhu bichaan qofannaa dhufa jechuudha. Because I already installed it. So kanaaf erga isa tuttan booda install erga gootan booda open jedhee isiniif dhufa jechuudha. BDNet VPN kan jedhu erga tuttan booda jechuudha. Sana booda akkuma argaa jirtan application gara background mobile irratti isiniif dhufa. Sana booda ni tuttu ni bantu. Erga bantan booda akkuma argaa jirtan setup hin taane. Application erga bantan booda amma gara setup itti kan deemnu ta'a jechuudha. So filannoowwan sadii qabdu. Filannoo lama qabdu jechuu kiyaamin filannoo lama qabdu. Filannoon jalqabaa network kan jedhu yeroo tuttan jala yoo deemtan Telegram package kan jedhu ni jiru. Telegram packaging kan isin fayyaduuf akkuma beektan Ethio Telecom limited package limiter kan ta'e sa'aatii tokkoof megabyte 150 isiniif kenna. Megabyte 150 san Telegram qofa osoo hin taane applicationota adda internet barbaadan ittiin fayyadamu yoo barbaadan Telegram package kan jedhu irratti tuqaasuun isa irratti godhatu. Sana booda application barbaadan fayyadamuu dandeettanii jechuudha. So now an kan isinitti mul'isuu barbaadu freely akkamitti fayyadamna kan jedhudha. Free package utoon bitiin bilbilli keenya haftuuree keenya duwwaa ta'e akkamitti free fayyadamuu dandeenya. Kanaaf free fayyadamuuf setup kan jedhu akkuma qara isinitti mul'isuuf yaalatti network kan jedhu bira lattu. Network kan jedhu bira erga lattan booda slow DNS 02 kan jedhu jira. Akkuma argaa jirtan slow DNS bira lattu. Okay. Akkuma argaa jirtan speed isaa setup odon godhin dura baay'ee gadi bu'aadha. 166 BAC 20 Mbps naannoo sanii hojjeta baay'ee gadi bu'aadha speed isaa jechuudha. Sana booda erga setup goone booda illee kan ilaallu ta'ama setup erga goone booda akkuma ilaaltan slow DNS 02 erga goone booda speed isaa baay'ee olaanaadha jechuudha akkuma argaa jirtan. Sana booda applicationota garagara platformota garagara fayyadamuu dandeettu. Akkuma argaa jirtan speed olaanaa ta'e kan qabudha. Facebook waan dura banee jiru fi akkuma argaa jirtan Facebook yoo bantan saffisa olaanaa ta'een kan isiniif hojjetu ta'a. YouTube illee yoo bantan akkasuma jechuudha. Kanaaf so video itti aanutti YouTube isinii hojjeta. Wanta barbaadan fayyadamuu dandeettu jechuudha. Wantoota barbaadan fayyadamuu ni dandeettu. Akkuma argaa jirtan Facebook haala gaarii ta'een hojjeta jechuudha. Akkuma argitan YouTube illee yoo bantan haala saffisa ta'een kan isiniif dalagu jechuudha. So video itti aanu irratti akkamitti hack gochuu dandeenya Telegram, Facebook platformota garagara akkamitti hack gochuu dandeenya Termux fayyadamuudhaan kan jedhu isin mul'isa. Faayidaalee Termux keessattuu application Termux bilbila Android irratti warroonni hack gochuuf barbaadan Termux yookaan akkuma argitan airdroponni garagara ni jiru. Airdrop garagara unlimited point ta'e argachuuf kan isin fayyadu ta'uu isaati. Kanaaf video itti aanutti isa isiniif qopheessa. So warroonni haarotan channelicha subscribe gochuun warroonni haarotan channelicha like gochuun channelii kana gargaraadha. Nagatti. Sirba Minilik ani sababiin itti sirbeen qaba. Personally nama Didi Afro jedhanii wajjin biyya Ingilizitti wal argine nama አዲስ አበባ ውስጥ እንደዚህ አዳናች አበቤ ነች። አሁን አዲስ አበባ ህዝብ ጽዳት የለውም። ካርሲ ቅልጥ ካለ ባላገርት ኖራ እንትን ያለች እሷ ነች። ያደስ ኡፈት ቢስ ኡጋራ ቢስ